نتاود الدنيا جرتان نسري أنولتي في أصلي محمد أورمو رجعتها أيه أمني كينغ وصو بيلا جرو أمني كينغ وصو ركو كيس جرو خلاص تبتشا ولا نفما كيورو جنم خلاص تبتشا جرا مالك سجلين ثاني أمني كينغ بلا كمارا أيوة فريش ما قربان بدينا يا داير أجين نسين أجين أيه كنا أمتا سورة أصلي في سورة نسري سني خنّي جرو جروبي نجي فدا كوسا جرني بدينا يا تي أجين سوكوي أيه إنما لقي فتا جرا لقي فتا جرا ميوت كوري لقي فتا سي أيه دبين الرابر بعد أرمو كومنتي بريس هردفتو تخيا نو جنوان تف وانا هردفتو نخيا جو فردان ما سنجان أثرنا أثلي في نثر ترولا كاسي سنجاني لكن أمدا كان يكسر كاركو خس جرا سجلين وجه ود الدنيا خناف نتي بق أميرة خس سجل جرا أرمو هردفتو نخيا ما جرتو نثير كان مارة ورجالته نثي كلايزين أو بولون كنا ورمون برا سجلين نثى ياره نثي كتاب برا كده ركض سجلين يا فرقو نورمو قلتن او جنة يجينا ما هم دولين آبنا وانا كنا بفكر كرسنا غاف سيمانو تلالتن يوم أورمو كم برا هفنه بينهم والله كم برا هفنه مو بوجي برا هفنه مو بورر برا هفنه مو شوا برا هفنه مو أرسي أنا أورمو كجولة أرسي تي أورمو ركعتة ميتين ما أوفا برا هفنه نجرو إسمانو تلالتن كتام برا مثال فتني اسم ما جت استيون مثال فتني نو اسم تازما جرا أنا إسني ما نو اسم تازما جرا أورمو تت والله إذا تازما رلوتي في مثلا تازما يا ونو منامين أكتيفيستو تازما جرو ميديا كنا والله يكرم تلالارا والله نم توكو كتا توكو كانوا براهم توكو نجرو والله لا ميدا ما أمتا كنا نالم تلالتن أورمو يو أبان إيه في الردر متى أجت أورمون أجيبادو نوتي سندوبا مرتسنة سندوبا تيجي جرا منا maatii kennaaf sodaanne obboleetti maatii kennaaf sodaanne yoo ati guyyaa asii waa dubbatte yoo mootummatti dubbatte mootummaan warra keen dhiisu yoo warra mukaatti dubbatte warri mukaan dhiisu dhugaa sitti hima. hayyee yaa asii Waan nuti dhalattoota naannoo saniiti waan ta'eef hin sodaan. An dhiyoo kana wallaahi bulchaa aanaa kenna ganda kennatti aanu ka aanaa gabbee ajjeesanii obbola ameeksiin beeyta ka ameeksiin ka hiriyaa kiyyaa kaa jiru. Abbaa isaa ajjeesanii anaan mucaan osoo wajji jiru. Achitti gosaan takka balballi takka waa takka dubbanne jechuudha. Because achillee warri akkas jedhu sun abbaa kiyyasa obboleewwan kiyyas hin beeka. Ayiffaattum. Maal godha? doktora keenya kanaafuu rakkoo keessa jirtaa jechuudhaati. Rakkoo hamaa keessa jira wallaahi. Adde dhiifama naa godhe asirratti hin duuluu kee ijoollee suuraan tuqinaa suuraa aslii dhiisaa asliin akka je'ee rakkoon qaba. Duuba akkam goona akkamitti sagalee taane duuba aslii. Nasra waan gootu nu gaafa Oromoon bal'aan miidhamu gadi baanee iyyinee uummata Oromooti sagalee taanee jirra. Har'a Oromoon ammoo namni waan facaafate duniyaa gubbatti hamata sii galee. Nu kaleessa goota kenna jedhanii maqaa qabsaa kijibaan waa kennaniif miti ka uummata Oromoo guutuu waliin dhaabataa turreef. Har'a eega sirka keessa uummanni kenna miidhamee wantummaan ijoolleen arsii maa cadhistan jettaniif hin jiru. Gadi ba'aa Oromoon akka Oromootti dubbadha. Arsiin gandummaadhaan nama kaleessallee gargaarteen beektu har'allee gandummaanii miti. Oromoo waan ta'eef nama gargaara. Isinillee yoo dhugama Oromummaa qulqulluu san qabaattan har'a uummanni arsii miidhamaa jira. Sagaleellee ta'a qarqaarsisa. Yoo nu dubbanne taargaa gandummaa fidanii lullaxxafan. Akkasuma rakkoo wayii arsii keessaa koshedhee yoo namni du'e jedhan yoo namni miidhame jedhan yoo namni waa ta'e jedhan maqaa gandummaa ka'eedhaan kan uummata arsii kana ittiin arrabsan qopheeffatte Oromoon. Yoo kaane ammoo fixadha na fixachiisaasaa kiyya. Walumaa galatti yoo namni waa dubbate gaafa duraa hin yaadatta asli ana shirriyaa deessifaa taanee deeggarsa guuraa ture. Nama kuma takkan ga'u namni nu bira ture. Nama 500 iyyuu hin ga'u. Akira dadhabnee nan guruppii ijaarannee guruppii keessaan qarqaarsisaa ture. Nu'uu isin eegaa jirra. Isin nu'uu maal hojjetaa jirtan jechuu miti. Nu'uu akka Oromootitti yoom hawaasa arsiisi komandootii sagalee taatanii uummata sirkaan keessa midhaan haamatuu dadhabee muka gubbaa caccabee jigee guyyaa shaniin achi keessan nama ajjeesaa oolti halkan shaniin achi keessan nama ajjeesaa bulti guyyaa mootummaan achi keessan nama ajjeesaa oola gidduu kana uummata keenya ka dararame kana yoom Oromoon sagalee taatee uummata kana miidhama isaanii dhageessiste ka jedhu isin eegaa jirra. Kanaaf nu waamuu dhiisaa
isin ummata kanaa birmadhaa ummatatu ummata keessanii ummata yeroo kamuu nama biraa hin hafne waan ta'eef fixadhee jira. Hayyee. Okay. Hagaa matarra feemootu torbaan saftii dhufu gaafa juun takka waan dandeenyuun gargaarsa hin goona fi nuti ammana sagalee yoo taanellee wanni siisinu jiru dhugaa dubbachuu yoo ta'e warri mootummaan hin dhaga'u warri bosona jiru hin dhaga'u waan taateef haawwata keenya qe'een irraa gubatee qabeenya irraa ari'amanii muka jalatti akka bineensaa dayaa jiran sanii yoo dandeenye osoo bishaanuma haayilaandii takkaatiif daabboo takka takka illee binneefi sagantaa torbaan saftii dhufu juun takkatti qabanneerra. Asumaanuu namoonni Nasraa jala jirtan namni 1800 as jirtan Nasrii aanolee jala jirtanii fi Nasriileen hundi keessanuyyuu guyyaa san waan dandeettaniin ummata bira dhaabbata. Nuti wanni godhuu dandeenyu. Salaamu alaikum. Kanuma waalaikum salaam malee. Asli ani waan takka isinitti himaa yoo abbaan iyyee firri dirmataa jiran rakkoon ati himtee fi kan Nasrii aanolee hime garagara. Nasriin akki jee yoo dubbanne maqaa gandummaa nutti laxxafanii je. Nasriirraa jecha kana hin fudhadhus hin dhaggeeffatan. Sinigalee miut godhadhaa namni amma ol seentan akka dubbannu. Nasrii aanolee sirraan fudhadhaanii hordoftoota qabdaa hordoftoota kan kee nama 600 wajjiniin teessee maqaa gandummaa naan ja'an jettee rakkoo ummata sirkaadhaa gabbahee hin dubbadhu yoon dubbadhe immoo gandummaa naan ja'an jechuun kan kee siigalee fudhataman qabu. Hin dubbadhuun jenna asoo keessan ofii kana waa ol keessan ofii jalqaba haasaa nama seeraan dhageeffadhu. Yoo dubbadhee osoo hin taane nu hin gargaarsisne osoo jenne amma gandummaan jedhanii isin akka Oromootti qarqaarsi taana malee yoo dubbanne miti dubbatu hin dubbanna. Deeggarsa sassaabna yoo jedhan gandummaadha ganda isaanii gargaarsaara jedhani isin ummanni kun Oromoodha akka Oromootitti qarqaarsiisa nullee isin naa jedhan. Abo gabbuusaa mee qaamut godhu dobbale sokoo namni amma ol seente. Boos bakka hiidhatte yooni nagar iyyata makaakkareen no. Eedin dhaabata. Bakka huxaa. Halotam. Anis mute goda Hamza Asli. Dubbad. Okay. Asli Nasrii keenya si dhaggeeffadheen jira nuti akka Oromootti Oromummaaf osoo namni akka nutti himin rakkoo uummata keenya ka biyya jiru irraa qorannee waan dhageenyee fi jalqabaan adda durummaan kaleenaa fi maayikiin gabbaanee dubbannee jirra. Mana maakii banamee manni Aslii banamee manni maakii banamee Aslii irratti akka guuramus dubbannee murteessinee jirra waan ta'eef kuni yoo nu gargaartan nu jabeessa malee nu laaffisu. Ammoo rakkoo naannoo keessa jirtu yoo isin nu dura jabeessanii dubbattan nutilleen sirriitti hoggus dubbachuu dandeenya Nasrii dhageessee maaliif akkuma Oromoon jette gonni abbaa keessa jiruuf ifaa jette Oromoon fakkeenyaaf. Ani amma naannoo sanii miti garuu namoota naannoo sanii hedduudhaan nama koonnektii wal qunnamaa jira rakkoo achi keessa jirtu jechuudha. Osoo namni akka dubbadhu naan hin jiin foormishina biyyarraa argadheen dubbachaa jira jechuudha. Kana waan ta'eef Nasrii isinilleen hordoftoota keessanii wajjin guyyaa juun takkaatti qabamee jira mana Asliitti siigalee akka wanti Aslii irra guurama mana maakiitu banamaa. Kanaaf nu gargaara sagalee oowwitu akka namni keenya hundi dhaga'utti irratti haa hojjennu isiniin jechuu jirra. Namni guyyaa nurraa dhumaa jira halkan dhumaa jira akkuma isiniin jettanii kanaaf rakkoon nama keenya rakkoon nama keenya irra gahaa jirti waan ta'eef yeroo waan gargaarsa kana guurru ijoolleen keenya warri bosonaalleen akka uummata isaaniitiif yaadan warri aangoo irra jiranilleen akki arraa kuni dabree boru jijjiiramaan dhufa waan ta'eef uummata kana if jidduutti miidhuu akka dhiisan asumaan kabajaan dabarsinaa fi kan kanarraa fi akka hawaasaatti nuti uummata keenya waan dandeenyu ni goonaa fi irratti haa hojjennu hojjedhaan isiniin jechuu barbaada. Namni gandummaa isin laxxafu hin jiru. Aslii keenya Dr. Aslii Nasrii Aanolee yaada yoo qabaatan dabalata. Si egaa dubbadhu hanga warroon dubbannu. Dubbadhu. Ati dubbadhu. Dubbiin ati jette sirriidha beektaa? Sirriidha. Wanni hunduu sirriidha. Osoo namallee eeguu baatanii gonni abbaa dura seenee waan ati jette sun sirriidha. Akkuma seeraatitti illee
amma osoo manni kun gubate yoo an iyye warri ollaa dhufeen irraa dhaamsaa beeyta Yep. sirriidha sanitti garuu ammoo haalumatuyyuu gara iyyituu fi gara waa ka itti iyyituu fi ka irraa iyyitu si wallaalchisalleedha kanaaf mootu ummanni keenya dhumaara baay'ee miidhamaarra nuti amma furmaanni godhuu qabnu wallaahi ummata keenya ka biyya keessaa kutaa oromiyaa hundatu dhumaa jira garuu amma waggaa 3 as sagaleen jarallee dhokatee miidhamni jarallee dhokateetiin akka malee ka arsii shirkaa kun hin hammaate ibin arsii shirkaa miti kun gara gadaabbatu al dhufeedha siigalee miti namni guyyatti nama 6-7 dhuma siigalee nama gaddisiisa. Asaasatti doktore torbee lama dura nama 7 guyyaa tokkotti ajjeesan bakka ani itti dhaladhe irraa kiiloomeetira 10 waan hin geenye jecha coofira naannoodhamutti. Yaa kanaafi rakkoon hin jira ka callise immoo nasriif aslii qofaa miti warra nurra gurguddaa hundatu callise waan nutti godhatanii walii dhukkubsatuu dinne hin sodaanne naan galu ibin yoomaati waan akkanaa dubbatteeyyuu namni si dhageeffatu hin jiru idhaa ammareefi nama 800 waan akkasitu ture waan kana kaafnan girrise yaa'e eenyuuf dubbatta eenyutti dubbatta tokkoffaadha ergite murteessu qofa miti ba eenyuuf dubbatta eenyutti dubbatta namni gisee waan akkanaa dubbatu hin dheessa si galee miti kanaafi tokkoffaa bazii aangilim akka nama biyya faranjii jiru tokkotti rakkoo kanallee naggaadeen namni miidiyaa tokko naggaadedha riilii sitti malaalan naggaadeen waan irraa bitamu gurgura si galee miti naggaadeen akkasii bar waa irraa bitamu naggaadaa bar yoo ati waa'ee dhumaatii dubbattu yoo namni si dheesse yoo ati teettee kolfitu yoo namni ol deebi'e waan si awwaatta usan gurgurattaa jechu nama lamaa sadii teettee warri dhumaa jiru kaatirraa du'aa jirtu gisee si dheesse waan jarri barbaadan haa ta'u anamma akkasi osoo waan anamma laata gisee geemii taphadhus namni hin jiru gisee ani waa'ee rakkoo dubbadhus namni hin jiru gisee ani taa'eetiin hin kolfu namni hin jira ani bar baariyaalii mana kiyyallee ajjeesurra Taabii godha qoy sitti waan hordoftoonni kiyya ijaaru san itti haasa'ee kuta sa'aatii 4 yoo an akka kophaa kiyya ta'e nama baay'ee ta'a yoo waa'ee rakkoo itti wayii kaasee hin dhiisa maal goraa ummata kana rakkisee dhiisa akka dhuunfatu beeku garuu ka ummataa kun immootu dhimmi ummataa nama dhukkubsa si galee miti namni namooma qabu rakkoo hawaasa ofii rakkoo haadhaaf abbaa ofiititti taa'ee ilaaluu qabu kanaafi rakkoon arreefsi hin jedhu sun illee hin jira san jechuun maatii kiyya akkas godhan jechuu miti maatii kiyya akkas hin hidhan yookiin mootummaa hin hidhan yookiin ijoolleen mukaa hin dararti jechuu kiyyaa miti hin jira wanni sun illee hin jira ati yoo gabbaatee dubbatte yoo gara mootummaa dhiibbaa goote mootummaan hundhisu siyaasni Itoophiyaa amma keessattuu siyaasni Oromoo siyaasa haalotte wallaahi qabatama sitti maal yoo ati mootummaa irratti taargeet goote mootummaan yoo si dhabe maatii kee dhiisu yoo ati warra motora jirutti taargeet goote hin dhiisan jarrillee kun ifaan ifa sitti dhibbaan bar kamucaan miseensa abaa'oo bar abbaa isaa qabanii kadhannee gadhiisuu didanii ajjeesanii bar ganda keennas hin jira. Gageen jira. Mucaan abee ameeksiin hin beekta hiriyaa kiyyaasitti hin beekta jechuudha. Yaa nin beeka. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maalinni anamma akka asliititti dooktora nama waggaa 27 kanaa barate taalentiin kiyyallee polotikaa miti polotikaa warra masii fi aktivistoota birootii dhiisee akka nama dooktorii tokkotti ummata miidhame kana waan dandeenyu walitti qabnee ummata keenya ka biyya alaa biyyoota garaagaraa jiru ilmaan isaaniitirraa walitti fuffuunee 5,10,15 haawwata keenya kana osoo guyyaa tokkollee bishaan dhuganii gubaasan keessatti yoo ergineef natti tola. Isa amma biyya keessatti deemaa jiru kana yoo rabbummaan tokkochi laaffise malee waan as tiktookii irraa feesbuukii irraa dubbatanii laafu miti wallaahi natti hin fakkaatullee tasfaa nama kutachiisallee kanuma siin jira nasrichoo gabaabumatti kan nasriin jedhu sunillee ima jira yoo ati waan hojjette gandatti illee sigalchuu dhimiranii kan gandaa rakkoo miti. Okay, asli. Dhage jalqaba irratti wanti ani jechuu barbaadu namni yoo rakkoo hawaasaa dubbanne nu biraa deema yoo qofallee taphanne
nu jala ta'anii bashannananii jettee tokkoffaa irratti. jedhe. Wanni kun ni jira. Ummata keenya kana dhaggeeffadhu asli. Ummata Oromoo nu dhaggeeffatan, nu hordofan dhagee dhugaa rabbiin sitti hima. Hawaasa kana angalatamuma jechuun ni barbaada. Gaafa ati onneerraa dhuftee waan dhugaa saniin dhuftee ati onneerraa waan kana miira keessa galtee ummata kanatti haasoitu asli takka si jalan deemu. Takki jee si jala ta'a. Yeroon hawaasni seenee si jalaa ba'u yeroo kam ni beektaa? Yeroo ati amma dura murteerra hin gahin, yeroo ati jechoota dhugaarra dhaabbate onneerraa dhuftee ittiin dubbatin yeroo san ummanni dabbaramee deema. Amma fakkeenya godhu gargaarsa keenya ka Harargee irratti nama 8,000 akka waan geemii taphannu nama 9,400 nu jala taa'aa ture. Asli maali kana jechuuni gaafa nuti gamaa gamanaa sirriitti miira keessa gallee akka feemasoota Oromoo akka artistoota Oromootti akka sheekootti Oromoo akka qeensoota Oromootti rakkoo hawaasa keenyaa keessa gabbuune dhugaan ummata kana dura nuti qabanne ummanni kun bakka dhaabbate osoon sossoone hanqa wanni irra jiru san milkaa'u nu wajji galmaan ga'anii deeman asli keenya dhugaa rabbii. Kan kanarraa hafe dhugaan irratti hojjechuu nu barbaachisa. Lammaffaa akka feemasaatti ani poolitikaa kana taalentii kiyyaame ka jette ati